Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'uu jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti ammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni Itoophiyaa fi Tigraay walqaayitii fi Raayyaa irraa wal afaan qubatee lola eegaluudhaaf ajaja Maqalee fi Finfinnee irraa kennamu eeggataa jira. TPLF guyyaarraan tana meeshaa gurguddoo madfiidhaa fi moortara taankii qabdu guutumatti gara walqaayitii geeffattee jiraachuun kan himamu. Mootummaan Abiyyi Ahmadis waraana isaa kan hedduu ta'ee fi meeshaa gurguddoo gara kaabaatti godaansisee jira. Miidiyaaleen addunyaadhaa lolli ka'uuf deema TPLF fi waraana Itoophiyaa gidduutti wal afaan deebi'anii wal afaan dhaabbachaa jiran jechuudhaan yeroo gabaasaa jiran kanatti mootummaan Abiyyi Ahmad miidiyaaleen biyya keessaa akkuma miidiyaalee warra lixaa dibbee waraana TPLF rukutaa jiru gabaasuu hin qabu jechuudhaan miidiyaalee biyyattii guutumattuu akeekkachiisee jira. Humni TPLF fi raayyaa isaa biyya Itoophiyaadha. Walqaayitii fi Raayyaarra kan buufate baay'inaan ajaja Maqaleetii fi Finfinnee eeggachaa jiraachuu isaatu himamaa jira. Humni addaa naannoo Amaaraatii fi milishaan naannoo Amaaraatis hedduun isaanii gara walqaayitii fi Raayyaatti imalaa jiru. Humnoonni naannoolee adda addaarra walitti bahanis gara kaabaa adeemuu akka qaban muummeen ministeera Abiyyi Ahmad hoggantoota naannoolee gaafatanillee haga ammaan tanaatti humni qophaa'e akka hin jirreetu himamaa jira. Humnoonni naannoolee adda addaarra akka kanaan duraatti walitti bahuudhaan naannoo Affaar, Oromiyaa akkasuma ammoo Amaaraa fi Kibbarra walitti bahuudhaan kaabatti adeemanii Tigraay lolaa turan yeroo ammaan tana akka hin jirree fi keessattuu muddamsuun guddoon Oromiyaa yookaan jiddu galeessa biyyattii waan jirtuuf humnoonni kunneen yeroo ammaan tanatti qophii ta'anii gara kaabaattis adeemuudhaaf akka hin jirreetu himamaa jira. Kanaan dura humni addaa Oromiyaa dhiitee kufaan Oromiyaa akkasuma humni naannoo Affaarii fi naannoo Somaalee akkasumatti illee gama kaaniin kan Harariitii fi kan Kibbaatis gara lixaatti adeemuudhaan walqaayitii fi akkasuma Raayyaa gubbaan Tigraay cabsanii seenuudhaan humna TPLF lolaa kan tura yeroo ammaan tana hedduun isaanii yeroo darbee achitti waan hafanii fi akkasuma kan dhumatan waan ta'eef ammoo humni haaraan deebi'ee achitti bobba'uudhaaf qophii jirus injiru jedhamaa jira. TPLF ammoo waraana akkaan guddaa ta'e gara 100 olii walqaayitii fi Raayyaa gubbaa qubachiiftee kan jirtu hoggaa ta'u mootummaan Abiyyi Ahmadis humna waraana biyyattii gara 100tti siquu fi akkasuma humna addaa naannoo Amaaraa fi milishaa walqaayitii fi Raayyaa buufachiisee jiraachuutu himamaa jira. TPLF ammoo tarkaanfii fudhachuuf akka deemtu torbee darbe kana keessa dhaadachaa kan turte yeroo ammaan tana gara hojiittis galuuf akka deemtuutu himamaa jira. Ta'us ammoo lolli yeroo ammaan tana walqaayitii fi Raayyaa gubbaan gaggeeffamuuf deemu kun eenyuun dura jalqabaan gaafii namoota hedduu ta'uudhaan gurri gara kaabaatis deebi'ee dhaggeeffachaa jira. Ajajni Maqalee fi Finfinneedha kan namuuf adeemu maal akka fakkaatu nama hedduutti gaafii ta'e kan jiru hoggaa ta'u juntaan ammoo akkuma kanaan duraatti mootummaa Abiyyi Ahmad dagachiisuudhaan humna isaa barbadeessuu hin ooltu jechuudhaanis yeroo ammaan tana shakkamaa jira. Maqalee fi Finfinneen ajaja gubbaarraa dabarsuudhaaf wal doorsisaa kan jiran hoggaa ta'u ammoo walqaayitii fi Raayyaa irratti ammoo meeshaa waraana gurguddoo ta'ee fi humni waraana hedduutis buufatee jira. TPLF fi mootummaan Abiyyi Ahmad achitti wal haleeluudhaaf yeroo walitti gaarreeffataa jiran kanatti jiddu galeessa biyyattii keessa waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kan mootummaan ABO shanee jedhee waamus haleellaa gurguddaa gaggeessaa jiraachuu isaatu himamaa jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiruun jiddu gala biyyattii keessatti dhukaatu rookeetii RPG-7 fi qawwee gurguddootaan kan akka BKM fi akkasuma sniiparii fi qawwee gurraacha kilaashii Turkirraa mootummaan Abiy Ahmad dhiyeenya kana galchi qabate yoo ittiin sochoos mul'atee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo garagaraattis dhukaatu rookeetii RPG-7 kan konkolaataalee waraana ittiin gubanii fi taankii ittiin rukutan qabate yoo sochoos mul'atee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn jiddu galeessa Oromiyaa bakka hedduuttis RPG-7 kanaan ammoo haleellaa buufataalee waraanaa gubbatti raawwatee akka tureetu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn haaluma salphaatiin buufataalee waraanaa Abiy Ahmad naannawaa Ambootii fi bakkoota adda addaatti argaman gosa dhukaatii rookeetii RPG-7 jedhamu kanaan ammoo konkolaataa hedduudhaa fi akkasuma waraana mootummaa Abiy Ahmad waliin barbadeessaa akka tureetu himamaa jira. WBOn jiddu galeessa Oromiyaatii fi akkasuma lixaa fi kibbatti bakkoota hedduuttis konkolaataalee mootummaa Abiy Ahmad torbee kana qofa keessa gara 100tti siqana. Oraaliidhaa fi akkasuma paatroolii hedduus RPG-7 kanaan ammoo rukutuudhaan hedduu isaanii barbadeessee jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn RPG-7 kana malees ammoo qawwee hedduu ta'an ammayyaa kan humnoonni mootummaa Abiy Ahmad dhiyeenya kana qabachuudhaan ittiin socho'aa turan hedduu humnoota mootummaa Abiy Ahmad irraa gonfatee jira. Buufataalee waraana mootummaa Abiy Ahmad hedduus barbadeessuudhaan moortora hedduus humnoota mootummaa Abiy Ahmad irraa baqachiisee wajjin alaas godhee jiraachuutu himamaa jira. Ijoolleen Oromoo kan durii caalaa yeroo ammaan tana akka malee yaaddoo biyyaa akka ta'anii fi Abiy Ahmad yeroo juntaan gara kaabaatiin ammoo itti duuluuf adeemaa jirtu kanatti WBO isaan caalaa sodaachaa akka jirutu himamaa jira. Shimallis Abdiisaa Condorrii waraana bilisummaa Oromoo yeroo tokkotti balleessina jedhee dhaadate balleessuu kan dadhabee fi Abiy Ahmadis paarlamaa biyyattii gubbatti waraana bilisummaa Oromoo ABO5 barbadeessine kanneen kumaatamaan lakkaa'amanis qabnee jirra kan jedhee fi baqatan Suudaanii fi Keeniyaan baan kan jedhee sobee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn otoo oolee hin bulin ammoo buufataalee waraanaa Abiy Ahmadii fi magaalota aanota gurguddootti cabsuudhaan qawwee dhukaasee niin jiras jedhee jira. Sobni Abiy Ahmad bifa kanaan kan fashalaa'e waraanni bilisummaa Oromoo inni balleessine barbadeessine baqachiifne jedhu jiddu magaleessa keessattuu naannoo Finfinneetti ibidda qabsiisaa jiraachuu himaa jira. Ijoolleen marroodha lixaa fi kibbarraa naannoo Finfinneetti kan dudde ammoo mootummaa Abiy Ahmadis akka malee muddamsuu jabduu keessa galchitee jirti. WBOn humna guddoo horachuudhaan akka diinni qeeqaa fi arrabsaa ture qawwee caccabaa fi uffatas carqaawaa malee homaan qaban jechuudhaan itti qoosaa ture. Yeroo ammaan tana rookeetii taankiidhaa fi konkolaataan barbadeessan RPG-7 dabalatee gosa qawwee BKM dhaa fi akkasumatti illee ammoo dishqaa hedduu sniiparii fi kilaashii hedduus ammoo qabachuudhaan imala dheeraa daandii gurguddaa ispaaltii irra yoo godhus mul'atee jira. Uummanni Oromootis bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromoo WBO bakkoota inni humnoota mootummaadhaa irraa buqqaasuudhaan bilisoomsettis bahanii yoo simatan mul'achaa jira. Keessaa fi alaa ammoo Oromoon humna isaa kana jabeessee deeggaruu akka qabus waamichi yeroo ammaan tana hayyoota Oromoo irra darbaa jira. Rakkoo yerootiif hin jilbiifannu. Ayyaalaallatti ifreessaan nama absiisna. Ayyaalaallatti ifreessaan nama absiisna. Gaachana uummata Oromooti. Yoomiyyuu taanaan gaachana uummata Oromooti. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo ni argamsiisna. Rakkoo yerootiif hin jilbiifannu. Beelaa fi hidhaaf ajjeefamaa fi hin jilbiifannu. Hin jilbiifannu. Akeeka gaareef galmaan geenyuu hin jilbiifannu. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Saya tu pagi na Romya Ropa bikin jarulah kopi lah. Romya ni beli somthi. Aku bawa lekam Sony Guptu. Guptu. Kau nama thoromo.